السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم التو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ورنا رفتنا نورويل كام التويل كام بغنغان رفتن عندي كيسانو نورو ياد داي سنين جر وري كرا تيك توك جرتن ياد بالشاتا غافي يو قباتن إن شاء الله هذا بيكينا غتي هري إسني فلاتا إن شاء الله رب راتاته نمني غافي يو كان أمو يادك أبدن كرا تيك توك تيو رفتن إن شاء الله ulaan isinii banaadha jechuudha. Kanaaf akkas salaamtaa kiyyattaan suudhaan hundi keessanuu haqaa yoo faabboodhaan dagatinaa rabbiin nama haqaa dhaabbaatiin dhaabbatee milkaa'u hunda keenya rabbiin haa godhu. Haqti haadhaaf abbaatuun jajjabdu buleewwan tiyya hunda keenya birattuu inshaallah xiqqaa guddaa osoo hin jennee qabaataa hiyyeessaa biyyaa keessaa biyya alaa bakka feete yoo jiraatte haqti haadhaaf abbaadhaa waajiba sunnaallee miti rabbiin haqaa ofii xiqqaansuudhaan kaadha abbaate jechuudha kakaa'e. إن دقتنا بجارة دالي جماعة نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة بوسون دقتنا إن شاء الله صلوات أكسما أمة إسرائيل أمة فلسطين تيفي أمة سودا وان كي جرار جرتني عندي كيسا لسان كفام كانوا بان قبني بيوتا الدنيا هدو الدرارا كيسا جراب بولي وان كي عندي كيسا نو غرتني دعاي قد شوفين دقتنا سنين جرا بغنا غان رفتان نورو أنا رف سنين جرا عبد المادي yoo yaada qabaatte yookaan gaafii qabaatte tuufme haadha ganamaan hireesii kenna warri karaa peejiidhaa gasii faasinan inshaallah itti fuuf yoo gaafii yaada qabaatte inshaallah hireesiif kenne. نجامة السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نجامة إن شاء الله وديست اللين سين نجاسي بتفا إن شاء الله أنا من السين. دو قبلتومي مصطفى باي قبلتومي هذا ترى كانوا كيتي في الرجال كبا لي في ناسين سيستم رباي سنجة فدا ترى كانوا كيتي في دو قبلتومي وفادن سنجدا والله يا دا بريدا كافتي أما واي هذا فقطاني كان هذا باتي ديجته ما شاء الله بنين سمت سايو باي غاري لو قبل نملا في سورة كان إن شاء الله ورها ركبنا نمل قدمته بيا كراتين التنقاتو ساغدو نواغدو ورمو أمر مني جران مو نما ترك سالجاريا جرافس غده في فيسكال بين تار قلفته ربنا نواغدو خيرين تركن لما لو كار تركن تندرن نواغدو سنجدا أجندا وانتين بري أمر فنسينا وتو كيف دمتي تتجت إن شاء الله رازق نادينجرا إن شاء الله موتي رفقاتات إن شاء الله اتسينا يا درا وري خراب بيج يوكان أمو فيسبوك تنجراني برباچتا وبيكتسون وما ركون كابو كفيتن بيستني كاسي سنتني ركو تكلين كابو yoo ammoo akka yaadaaf isin mijjatuuf ammoo inshaallah sagantaa seennee isin kennaa naa'usa mootii rafqaayaati eegaa sagantaa seenne inshaallah isin kenna inshaallah mootii rafqaayaa inshaallah maa isin kenna sillachuu mootii roof darbaa isin lachuu inshaallah deebi'ee isin kennaa sagantaa kiyya haasaa kiyya duuba irratti inshaallah yaadas gaafii qabaattan kennattanii amma mootii rafqaa inshaallah. Gaarii egaa hundi keessanuu alhamdulillahi rabbil alamin rabbina gaa waliin nu deebise gama sagantaa kennaa seennaa inshaallah rabbiin khayrii haa godhu. Osoo odeessa kennatti hin seenneen duratti akkaalee bareedduu ilmaan Oromoodhaa waan tokko sooshaal miidiyaa kanarra deemaa jira namoonni maayii dhuftaniif amma jirtanillee. Inni maali yoo jettani ilmaan Oromoodhaa rakkoo tokko Oromoon qabna rabbi rahmata nuu haa godhu jalqaba. Rabbiin ni danda'a hunda kennaa. Rabbi rahmata nuu haa godhu. Inni illee maal isiniif fakkaate obboleessa keenya Sheek Roobee Baalee. Sheek Roobee Baalee namni kun nama sheekaati. Oromoo waan rabbi akkana godhee mooji hinaaffaa gana geettu. Nama sanii waan inni nama godhe illee ani hin beeku.
abbaan fedhe waan fedhe dubbachoo namoonni durriyyee waan barbaadan dalagan osoo sooshaal miidiyaa kana gubbatti wanna barbaadan nama godhan waan barbaadan namaan jedhan namoonni hin dubbatan. Oromoon garam deemaa jirra keessaayyuu ummanni musliimaa garam deemaa jirra yoo jenne rabbi rahmata nuu haa godhu. Dubbii jajjabduu dubbii gartanii afaanii fi waan biraa nama oolchitu dhorkitu. Wallaahi yeroo garii yoo akkanatti taa'ee ilaalu saba kiyya kana keessatti maaltu dhalate Oromoo keessatti. Keessaayyuu nu uummata musliimaa keessa maaltu deemaa jira jedhee yoo ilaalu ardhas diinonni keenya muutii irraa of kaayee abbaa ardhas diinonni keenya akka nu rafaan jirreef nurra dalagaa jiran. Wanni waa dalagu birri kun Oromoon duraan hinaaffaa kana ga'uun qabdu ni jirti hinaaffaan ganda hundaa. Namni waliin hinaafne hin jiru ammoo tabara kanaa takkaan hin agarre jechuudha. Sheebaalee roobee ilma namaati kaxa'uun ni mala ilmi namaa ni kaxaa kamillee ilma namaati ni kaxaa fakkeenyaa fi iskaayilaayititti siree naa qaban jedhanii siree naa qaban san miiliyoona 1,800 akka jedhanii sun dogongora ta'uun ni mala sireen agas hin geettu ni beeyna haa ta'u ammoo akka amma galgala kana agarretti dogongora natti hime laban natti hime jedhanii ofirraa deebisan haa ta'u namni waan fedhaa dalagu waan namaan tunne waa jechuun namatti walitti dabruun ni jira hundi namaas gubbaa oolu warri ilma namaa kana haadha namaa waan hin jirre irdii namaa guuree gabaa gubbaa baase waan gartee rabbillee jibbu ilmi namaallee jibbu seera biyya garii osoo taate hit speech namni garii yookaan ammoo arraba jibbaa yookaan ammoo maqaballeessiitiin warra umrii isaa hidhamu jira jechuudha. Maqaballeessi haadha namaa achi dabranii jechuudha. Warra yeroo dubbatu qaanii hin qabne safuu Oromoo cabsu Oromoo xiqqeessu hedduun isaanii jiran jechuudha. Nama tokko yeroo inni balleesse nu keessaa uummanni musliimaa ni gorsan jechuudha. Yoo inni badii yakkaa dalage ni sattaran innaa lillahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Nabi Rabbi alayhi salaatu wassalaam obboleessa keessa sattaraa jedhe obboleetti teessan ilma namaa badii inni balleesse jechuudha. Yakka namni dalage yakka guddoo fedhaa dalagu ni sattarta alatti jettaan. Gabbaasanii saaxiluun rabbiin namaa dilii namaa cubbuu namaa badii namaa jala deemee saaxilu rabbiin guyyaa qiyaamaa qullaa isaan bifnaa jedhe subhaanallah. Isa xiqqeessina jedhe gartee ni salphata. Nullee rabbi jedha bara badii isaa xiqqoollee jala deemnee itti qoncaa jedhe. Rabbiin keenya dilii namni dalagu guutuu isin sattaraa oola. Hundi keenya dilii dalagaa oola. Intarneetii kana gubbaa waa meeqa dalan. Waa meeqa laalla ijaan. Dubartii qullaan laallu dhiirri. Dubartiin waan hamtuun laaltu. Haraamni san caalu jiraan jiru. Anaafatti illee baas gubbaa waa qotaa oollaa akkasiin. Kaati qottu malee ofiisi gayyaa inni laaltaam. Zinaa dalagaa oolta bari ijaan. Nama rabsaa oolta bari. Sheer godhaa oolta bari waan gartee dhiiga namaa gad naqu. Meeqatu dhiiga namaa malee jiraachuu hin dandeenye. Maqaa saba kanaatiin meeqatu jiruu ilmaan ofii guddifatee ofiillee suufa uffatee bashannanee bakka hundatti deemaa jira. Oromoo tanarraa fuudhanii Oromoo tana deebi'anii salphisanii Oromoo tana deebi'anii waa meeqa daddalagan. Namoonni gartee nama xiqqeessuu deemtan nama salphisuu yaatan wallaahi salphinni keessan fagoo isinitti hin fakkaatin. Diqqeenni keessan fagoo isinitti hin fakkaatu jecha rabbiiti kiyyaan. Hattaa waan biraa subhaanallaahi haga gartanii badii teena wanni rabbiin kalee gabrummaa nu keessaan baay'ee nu rabbassateef salphinna nu keessaan baane rabbiin nu diqqeessee waggaa 150 ol nama nu geenne gartee gabrummaan garafamnee boo'aa baane jechuudha. Maaliif beektu? Dhara nu dalannu gartee. Hizdi namni hassadu namni hinaaf wallaahi hin guddatu hin xiqqaata malee. Sabni hassadullee xiqqin xiqqaata. Dhuunfaa keenyatti illee yoo hassanne ni xiqqaanne. Baalee roobee deengadda abbichuu harka fuunaan namni hedduun gaggabe jechuudha. Wal beenna bara barruu keessan laalaa turre. Osoo baalee roobee gabbanii waan dubbatin xiqqaate gariin namaa gartee balaan itti buutee akkamitti harka fuudhuu waan guddaadha uuu mee dhaqee harka fuudhu dhiiraati. Harka fuudhuu eenyu achi si dhiyeesse. Abbichuu harka fuudhuu dhiisii milishaa fi osoo ati gara biraan milishaan ganda keessaa ariitee gartee diida si buufte jechuudha. Dhaqee gartee alhamdulillah baga harka fuudhe. Jagnaa goota ofii harka fuudhe. Ammoo abbichuu harka fuudhuun waan addaallee sin godhu. Erga san irraa itti jirtan har'a gad dhufe namni kun iskaalaayitii as finfinneen waliin jiranii siree qabanii waaman kabajaa argate. Kaxaan dalaga yes namni hin dalan eenyu jira rabbi malee. Rabbi malee ilmi namaa kaxaan dalan anis atis kaxaa keessa oolu akkatti dubbadhu qabna waan balleessinu qabna waan tolchinu qabna. Jarana rabbi sodaadha ilmoo qabdanii rabbi sodaadha qabrii qabdanii rabbi sodaadha haadhaa fira namni kun bar fira qaba namarraa ba'ee mukarraan baanii bara. Waan na ajaa'ibu Oromoon tuni
waliin jiraatti walirraa jiraatti bara hiddi namaa wal keessa jira eessumaa adaadaa fira abbeeraa namoonni hedduun baalee roobee arrabsuu fi gani sheek baalee sheek roobee bara waa hedduu agarreenu namoonni hedduu wanni ani isin dhaamu dhagaa siyaasaan tunillee adda galti iyyi kun guutu salphachoo yaatan xiqqaachoo yaatan inshaallah xiqqaan isin jalaan bahu guddaan isin jalaan bahu saba kana gartee safuu hadha cabsitan kana aadaa hadha cabte kana keessaa uummata musliimaa irratti shira dalaguu yaatan tuni wallahi rabbi isin xiqqeessuu deema biiznillaahi ta'ala yoo ta'u hubattanii obboleessa keessan zullumta yaa eega diqaata yeroo namni tokko xiqqoomesii waa jedha kaxaa xiqqoomesii kakaxaa yaadaa argataniiti yoo namni kaxa'e ka fayyaalessayyuu nyaataa oolan kana gaa xiqqaan sheen ka qabrii isin jalaan baane namni qabrii keessa ciisu olomaayin teenna qabsaa'onni keenya namni isin jalaa bahee jira haawwoleen namaa manatti namni nagaan mana jirti haawwoleen teenna badii teenna keessa hin jiran balleessinee tolchine sooshaal miidiyaa kana gubbaan jiran haati akkas godhee innaa lillaahi wa innaa ileehi raaji'uun irra xiqqaataan namaa nama haadha namaa arrabsu irra xiqqaataan rabbi biratti irra salphataan irra gadiin namaa haati abbaa fedhee haadha ta'eeti wallahi rabbi jaala salaatu wassalaam haati abbaa fedhee haadha ta'eeti ummaa ta'eeti wallahi ummaa ta'eetiin akka jettaati ummaa ta'e ummaatii akkana godhettaati